Namoonni hedduun ija osoo hin libsatin ilaalaniiru. Ilaaluu qofa miti. Namoonni baay'een akka fiilmii kanaatti hatuuf yaalanii mana hidhaa lixaniiru. Itti dabalees fiilmiin kun fiilmii ta'uura darbee qophiiwwan bashannanaa kan akka kubbaa miilaa keessattis taphattoonni wayyaa fi haguuggaa fuulaa taatonni fiilmichaa uffatan kaawwachuun hanga dirree kubbaa miilaa seenanitti gaheera. Waa hundaafuu fiilmii kana maaltu akka jaallatame godhe? Akkamittis hojjetame? Erga hojjetameen booda hoo taateewwan gurguddoo akkamiitu addunyaa keenya irratti taasifame? Qophii keenya har'aatiin kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Mata dureen fiilmichaa Money Heist jedhama. Taphataa fiilmichaa kan ta'e namichi Piroofeesar jedhamu tokko yakka addunyaan keenya argitee hin beekne tokko raawwachuuf qophii isaa hunda xumureera. Innis osoo namoota irra balaa hin geessisin baankii guddicha biyya Ispeenii kan ta'e Royaal Mint jedhamee beekamu cabsanii seenuudhaan qarshii yuuroo biliyoonaan lakkaawwamu ofumaaf maxxansanii hojjechuun hatanii achii ba'uudha. Piroofeesarichi abjuu isaa kana galmaan gahuudhaaf namoota 8 filateera. Namoonni filataman kun seenaa duubaa warra hin qabnee fi wanti kamiyyuu duubatti kan isaan hin deebisnedha. Maqaan isaanii duraas jijjiiramee hojii isaanii kanaaf jecha maqaa haaraa magaalota addunyaa keenyaan jijjiirameera. Isaan keessaas muraasni Tookiyoo, Mooskoo, Naayiroobii, Deenvarii fi kan kana fakkaatanidha. Fiilmiin Neetfiliks irratti gadhiifamee mul'atu kun jalqaba biyya Ispeen keessatti La Casa de Papel jedhamuun kan waamamaa turee fi TVdhaan kan mul'achaa ture yommuu ta'u, booda irratti garuu gara afaan Ingiliffaatti hiikamuudhaan Neetfiliks irratti mul'achuu itti fufeera. Namoonni fiilmii kana irratti yaada kennan hedduun waa'ee fiilmichaa akkana jechuun dubbatu. Hanga ammaatti yoo hin ilaalle ilaaluu qabdu. Yoo jalqabdan osoo addaan hin kutin xumurtu. Ija keessanillee seekoondiidhaaf irraa hin libsattan. Jaalattaniit ilaaltu osoo hin quufin xumurtu. Lapheen keessan dhaabbachaa rukutaa ilaaltu. Tokkoon taphataa fiilmichaa wanta ittiin jaallattan hin dhabdani. Isinis hanga kamiyyuu Waaqa yoo sodaattan fiilmii kanarratti garuu dhugaan keessan ni garagala. Hojiin hannaa isaanii galmaan akka ga'uuf qaama keessan guutuudhaan osoo hin beekin ni deeggartu. Yakkamtoonni 8 sun namoota 67 baankii keessatti ukkaamsanii qabataniiru. Isa dura haala ajaa'ibaan leenjii guddaa fudhataniiru. Neetfiliks maamiltoota isaa biyyoota 190tti argamaniif dabarsaa jira. Fiilmiin walfaanaa kutaa hedduu qabu kun jalqaba Ispeen keessatti TV chaanaalii Anteenaa 3 jedhamuuf kan hojjetame ta'ullee qalbiin Neetfiliks fudhatamuudhaan gara Ingiliffaatti hiikamuu danda'eera. Neetfiliks fiilmiiwwan Ingiliffaan ala hojjetaman keessaa inni kun hunda caalaa ilaalcha guddaa kan argate ta'uusaa gammachuudhaan ibseera. Fiilmiin kun kan madde hara Paanamaa jedhamu maddiitti. Namichi Aleeks Piinaa jedhamu qarqara hara kanaa taa'uudhaan yommuu xiinxalu yaadni tokko isaaf dhufe. Innis osoo baasii hedduu hin baasin istuudiyoo tokko keessatti fiilmii namoota hedduu bituu danda'u barreessuu barbaade. Yommuu kanas sammuu isaa keessatti jechi tokko ni dhufe. Innis hanna kan jedhu ture. Hiriyoota isaas sassaabee itti himuudhaan dhumarratti baankii Ispeen irratti akka hojjetamu walii galu. Kunis yaada isaa istuudiyoo qofatti akka hojjetamu barbaadeef baay'ee isatti tola. Kanaafuu hattoonni qophaa'an sun hojjettoota baankichaa qabachuudhaan ofii isaaniitiif qarshii yuuroo biliyoonaan lakkaa'amu maashinichaan oomishu. Kana dura namoonni hedduun baankii saaman ta'a. Inni kun garuu hundarra adda. Baankii saamuu qofa miti. Qarshii haaraa hedduu ofii isaaniitiif oomishanii fudhachuu dabalata. Yakka kana olaantummaa fudhatee kan dursu Piroofeesar jedhama. Innis namoota sababa yakka hojjetaniin dhokatanii jiraatan walitti sassaabuudhaan maqaa isaanii magaalota addunyaa keenyaa beekamuudhaan jijjiireera. Isaanis Tookiyoo, Mooskoo, Naayiroobii, Deenvar, Berliin, Riyoo, Osloo fi Helsinkii kan jedhaman yommuu ta'u, yakka hojjetan kanaaf namoota ijoo filatamanidha. Kan uffatan tuuttaa diimaadha. Fuula isaanii maaskiin ittiin dhoksan immoo namoota hedduu biratti beekamoo isaan taasiseera. Innis kan hojjetame fakkii kaasaa beekamaa biyya Ispeenii kan turee fi
amma lubbuun kan hin jirre nama Saalvaadoor Daali jedhamuuni. Fiilmiin kunis yeroo jalqabaaf bara 2017 TV Speen irratti afaan Ispaanishiitiin hojjetamee mul'achuu jalqabe. Ispeenonnis hedduu jaalatanii ture. Haa ta'u malee fiilmichi boqonnaa lamaaf mul'atee dhaabbachuu danda'eera. Tarkaanfii saamichaa tokkoon isaa haalaan kan qo'atamedha. Sammuun Piroofeesarichaa seenaa isaa haala ajaa'ibaan oofeera. Tarkaanfii poolisoonni irratti fudhatan hundaa dursee waan qo'ateef homaa hin sodaatu. Tarkaanfii tokkoon isaatiif deebii qopheeffateera. Wanta kana hundaa dhaabbanni Netflix argee irra darbuu hin barbaanne. Barreessaa fiilmichaa waliin waliigaltee uumee fiilmicha irratti sirreeffama xiqqoo gochuudhaan hiikaas Ingiliffatti jijjiiruudhaan ji'a dhumaa bara 2017tti akka Netflix irratti mul'achuu jalqabu godhaniiru. Haala kanaanis namoonni addunyaarra jiran haala salphaa ta'een fiilmicha argatanii jaalala isaatiinis gufaniiru. Netflix fiilmiin kun boqonnaa lamaan akka dhumu hin barbaanne. Barreessaa fiilmichaas akka itti dabalee dheeressee hojjetu gaafachuun bara 2018 dhumarratti taatota irra deebi'uun sassaabuudhaan boqonnaa sadaffaa hojjechuu jalqabani. Boqonnaa haaraa kana irratti immoo qarshii irra darbanii kuusaa warqii baankii kana keessa jiru hatuudhaaf karoora baasaniiru. Wayyaa diimaa fi haguuggaa fuulaa wal fakkaatu uffachuun kan barbaachiseef poolisoonni yakkamtootaa fi namoota yakka irraa bilisa ta'anii hattoota saniin qabaman addaan baasee akka hin beekneefi. Kun yoo ta'uu baate poolisoonni fuula isaanii arguudhaan dhukaasanii isaan ajjeesu. Beekumsi fiilmii kanaa Ameerikaa fi Awurooppaa irra darbee biyyoota Afrikaa keessattis jaalatamummaa guddaa argachuu danda'eera. Kana malees hiriirota nagaa fi mormii garaa garaa irratti wayyaa fiilmii kana irratti uffatan uffachuudhaan ba'uun biyyoota garaa garaa keessatti mul'ateera. Tapha kubbaa miilaa Giriikitti taphatamu irratti deeggartoonni wayyaa kana uffatanii istaadiyeemii seenaniiru. Biyyoota akka Biraaziil, Faransaay fi Hinditti immoo haala fiilmii kanaatiin baankii saamuudhaaf yaalanii mana hidhaa seenaniiru. Fiilmiin kun jaarraa 19ffaa sirba waraana addunyaa lammaffaa irratti faashistoota mormuuf ba'e Beelaa Chaaw jedhamee beekamu akka saawundi tiraakitti fayyadamuun sirbichi irra deebi'ee addunyaa irratti akka beekamu taasiseera. Muuziqeessitoonni hedduunis irra deebi'anii sirbicha sirbaniiru. Hattuuwwan fiilmicha irratti hojjetanis sirba kana tokkummaadhaan yommuu fiilmicha irratti taphatan laphee namoota hedduu keessatti hafuu danda'aniiru. Fiilmichi yommuu mul'atu gidduudhaan beeksisa kan hin qabnee fi boqonnaa guutuu yeroo tokkotti ilaaluun waan danda'amuuf namoota hedduu biratti fudhatama guddaa argateera. Kanarra darbees fiilmiin kun gurra mootummoota keessa bu'uun keessattuu kantiibaan magaalaa Turkii poolisoonni fiilmii kana akka dhaabsisuu qaban dubbateera. Akkaataan itti hattoonni dhiyaatan kan jaallatamanii fi akkaataa itti poolisoonni dhiyaatan kan jibbaman akka nama taasisu fiilmii godhe waan ta'eef mootummoonni fiilmiin kun akka hin mul'anne gochuu qabu jedhee ibsa kenneera. Keessattuu fiilmii kana irratti yakkamtoonni kun duubni isaanii maal akka fakkaatuu fi namoota qabatan saniif jaalalli isaan agarsiisan namoota hedduu biratti hattuu ta'anillee akka jaallataman godheera. Dhaabbanni guddaan addunyaa fiilmii qopheessu Netflix fiilmii kana Ispeenii fudhachuun boqonnaa 2 kan ture boqonnaa 3tti dabaluudhaan walumaa galatti boqonnaa 5 fi kutaawwan 41 gochuun addunyaaf dhiyeesseera. Nutis fiilmii kana namoota hin ilaalle affeeraa namoota ilaaltan ammoo waa'ee isaa maal akka isinitti dhaga'amu nuuf barreessaa jechaa qophii keenya har'aa asumarratti goolabna. Nagaatti.